dubbadda maaliif duuta soora bineensicha maftaata gooftaan kee si waama innamayyuu waa'ee kennine innamayyuu waa'ee kennine akka badiisa keenya jalaanne sin daganne jijjiirri yaada kee gara isaa kottu namni waaqayyoo hojjetaa wangeelaa Kumarraa Saffaa lallaba mata dureen isaa deebitee jiraachuuf deebii jedhu dubbii sagalee waaqayyoo irratti hundaa'uun qabatanii isiniif dhiyaataniiru. Dubbii sagalee waaqayyoo kana dhaggeeffadhaa ittiinis eebbifamaa. kutaa sagalee waaqayyoo keessaa Iyyoob boqonnaa 22 lakkoofsa 23 dubbifannee waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Ati gara isa hundumaa danda'utti yoo galagalte deebitee hin ijaaramtaa, ati jalina godoo kee irraa hin fageessitaa jedha. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo Waaqa guddaa galanni guddaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo ofii keetii nu gargaartee hamma ammaatti baattee nu fiddeetta, amma immoo sagalee keetiin nutti dubbadhu jireenya keenya haaressi. Dubbii kee yaada hubatu nu bannee itti jiraannee ittiin akka jiraannuuf nu gargaari. Hafuurri hamaan qalbii fi yaada keenya hatu maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u. Nu wajjin ta'ii nu gargaari. Maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin Aameen. Deebitee jiraachuuf deebitee inni jedhu kun lammaffaa akka ta'ee fi yookaan immoo isa jalqabaa akka hin taane mul'isa. Sababni isaa isa jalqabaa akka jalqabame sana ta'uu waan dadhabneef dhufee nu fayyisuuf dubbii dhufe kana simachuuf gara isaatti deebi'uuf carraa lammaffaa dhufe argisiisa. Wanti guddaan Waaqayyo dhala namaarraa eegu isa ta'uuf dhalanne sana taanee jiraachuudha. Waaqayyo yeroo jalqaba nama uume akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti nama uume haa jiraatuufis iddoo bareedaa dhaabaa Eden keessa kaa'e. Haa ta'uutii garuu inni kufe abaarame salphate gadi darbatame seexanichi dhala namaa bakka ofii akka deebi'ee hin galletti gaditti darbatame sanatti ofitti dabaluuf yaalii gochuuf sochii yeroo jalqabetti dubbii isaa nama fudhachiisuuf yaalii inni godhe milkaa'ee fi Addaamiif Hewaaniin iddoo dhaabaa sanaa gadi isaan baasisiise. Wanti ta'u iddoo ta'utti ta'a, wanti hin taanes bakkuma hin taanetti ta'a. Namni jalqabaa sun garuu utuu Waaqayyo ati nama ta'uudha jedhu waan hin taane waan ta'eef keessaa gadi of baasisiise. Har'as dubbii bu'aa hin buufne akka waan bu'aa buusuutti fudhatee jiraachuun jireenya gadhiisee kan deeme deemaa kan jirus jira. Akka malee dhaga'anii akka malee hubatanii akka hin taane ta'anii akka malee jiraattee akka ta'uu hin dandeessu. Egaa namoonni jalqabaa sun lamaan akkasitti waan dhaga'amuun irra hin jirreef dhageetti argamsiisanii fi tokko jechuun kallattii eebbaarraa kufuun cubbuu keessa seenani. Kana calluma jedhee ilaaluun garuu Waaqayyotti hin tolle. Kanaaf Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti ilmaan namaaf kakuu guddaa isaa gale. Akkas jedha kutaa sanarraa. Kanaafis ani siifi dubartittii gidduu sanyii isheetiif sanyii kee gidduus diinummaa nan buusaa, inni mataa kee hin buruqsaa, atis koomee isaa hin idditaa kan jedhu ture. Karaa ittiin itti deebinu Waaqayyo nuuf kakate. Ittiin baduuf seexanni sababa taanaan ittiin akka itti deebinuuf karaa inni ta'e dhufuun Yesuus waadaa seename. Kakuu sana raawwachuuf Waaqayyo kakuu isaa kabajee adeemsa itti fufe. Kakuun sunis raawwatamee Yesuus nuuf jedhee foon uffatee, nuuf jedhee dhiphatee, nuuf jedhee fannifamee, nuuf jedhee du'e. Du'ee si namne du'a mo'ee ka'eera Yesuus. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Ani jaalala bara baraatiin si jaalladheera. Kanaafis gaarummaa kootiin ofittiin si dhiyeessee jedha. Utuu Waaqayyo gaarummaa isaan ofitti nu dhiyeessee jaalalaan nu qabne ta'ee carraa jalqaba dhabne sanatti deebi'uuf balbala banamaa hin argannu turre. Har'a kun eenyuudhaaf gale laata? Yesuus garuu nuuf jedhee nuuf dhufe. Filiphisiiyus boqonnaa 2 lakkoofsa 6 inni bifa waaqayummaatiin utuma jiru ulfina waaqayummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii namni ittiin lakkoofne. Dr. Maayils Murnoo akkas jedhee dubbatee ture. Yesuus waan tokko illee Waaqayyoon amansiisuuf hin dhufne garuu eenyummaa keenya isa dhugaa nu amansiisuudhaaf dhufe malee. Kana hundumaa jaalala nuuf qabu mul'isuuf godhe Yesuus. Garaa nu jaallatu waan qabuuf Waaqarraa ba'ee dhufe.
Oda kora rate fanno gubbarati Kena duramba du barama barati Arfa malubu kena afgidir famuke Natiada tama nabgara famu Nuti garuu waan gadhiisnee dhufuun nurra jiru wanta gatii hin qabne qabannee Waaqayyoon baqanne deebisee nu jiraachisuuf Waaqayyo yoo deebite jedhee dubbata. Jireenyi filannoo siif dhiyeessiti yookiin gatii barbaachisu baasu yookiin immoo gaabbu jedhe tiin kaanoor. Sagalee jalqabaa dubbifanne keessatti ati gara isa hundumaa danda'utti yoo garagalte jedha. Fuula keenya gara isaatti gaafa deeffannu eebbi gara keenyatti deebi'a. Gara isaatti garagallaan du'i nurraa cabaa. Gara isaatti garagallaan salphinnii fi kafanni salphinaa nurraa tarsaa. Isa irraa galagaluu keenyaan waan dhabuun nurra hin jirre nu dhabsiiseera. Kanaaf isatti gaafa deebinu Waaqayyo nutti hin deebi'a. Yammus nuuf hin deebi'u kun sun inni nuti jechaa lakkaa turre tartiiba galee nuuf hin deebi'a. Deebitee ijaaramuuf isa kanaan dura isa irraa achi garagalte mee amma immoo fuula kee gara Waaqayyootti deebisi. Nama gara isaatti deebi'uu barbaade Waaqayyo hin deebisa. Maqaan Waaqayyoo keenyaa guddaa kan eebbifame haa ta'u. Hammina keessa jirru keessaa mee haa deebinu. Isaayyaas boqonnaa 1:16 irratti Waaqayyo karaa Isaayyaas raajichaa sabichatti gaafa dubbatu akkas jedhee dubbata. Dhiqadhaatii of qulleessaa qullaa'uun nurra waan jiruuf qullaa'uun jedhee nutti dubbata Waaqayyo kutaa kana keessatti. Namoonni baay'een dubbii isaanii ilaallatu ofirraa qabanii dabarsanii jiraachuuf filatu malee nu ilaallata keessatti of ilaaleen keessatti jiraadha hin jedhani. Lafa ati jirtu baruuf Waaqayyo gabaasa gaarii fi bareedaa ati afaaniin dhiyeessituuf ilaalee sirriidha yookaan sirrii miti jedha miti. Jireenya ati jiraachaa jirtu ilaalee murteessa malee. Iyyoob boqonnaa 8:5-7 akkasumas Iyyoob boqonnaa 11:14-15 seera keessa deebii boqonnaa 30:2-10 yoo dubbifanne kutaa kana hundumaa keessatti yoo akkas goote jedhee dubbata. Akki nuyi goonu fiixaan ba'umsa jireenya keenyaa keessatti ni murteessa waan ta'eef. Sagaleen Waaqayyoo akkuma jedhu ayyaana Waaqayyootiin fayyine. Garuu fayyeera jennee kaanee akka barbaanne ta'uun balaa hamaadha. Churchill akkas jedhee dubbata. Eenyu iyyuu itti gaafatamummaa isatti kenname jalaa ba'uu hin danda'u jedha. Deebiin ati Waaqayyo irraa eegdu eebbifamanii jiraachuu erga ta'e itti gaafatamni ati jalqabdee qabdu immoo gara isaatti deebitee jiraachuudha. Isa qabdu ga'ee mataa keetii utuu hin bahin utuu naaf ta'e inni ati jettu utuu dhuma ta'ee achumaan hafa. Ermiyaas 29:12-13 yoo dubbifanne yammus isin gara kootti deebitanii maqaa koo waammattanii ana hin kadhattu. Anis isiniif nan dhaga'a. Isinis ana hin barbaaddattu. Garaa keessan guutuu yoo ana barbaaddattan ana hin argattu. Kadhattee Waaqayyo siif dhaga'uuf maqaa isaa hin waammatta inni siif dhaga'a. Barbaaddee Waaqayyoon argachuudhaaf garaa kee guutuu Waaqayyoon barbaaddatta inni siif argama. Harka isaa keessaa gaariin barbaadamee dhabamu hin jiru. Maatiyos boqonnaa 7:7-8 yoo dubbifanne dubbii nuyi argannu Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata. Kan barbaadu isin argata. Balbala kan rukutuufis hin banamaa jedhe. Kadhattee fudhachuuf barbaaddee argachuuf banamuun irra kan ture garuu kan dide cufaa cufame banachuuf yoo ati rukutte iyyamameera ni banama. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Dagatamee isa jiru ga'ee hojii keenyaa nuti hojjechuun nurra jiru gara Waaqayyooti kun jechuun isatti qabnee bira darbuun kallattii gadhiisuu keenya argisiisa. Ermiyaas 2:27 irratti isaan mukaan ati abbaa kooti dhagaadhaan situ na da'e hin jedhani. Isaan dugda isaanii gara kootti deebisanii malee fuula isaanii gara kootti hin deebifne. Yommuu rakkatan immoo kottuu na gargaarii jedhu. Abbaan isaanii muka haati isaanii immoo dhagaa yeroo ta'u isheen immoo dhala taateef jechuudha. Jara lamaan wal fuusiftee ofii mucaa gidduu isaaniitii argame of taasifte. Kun Waaqayyoon sodaachuu dadhabuun gara jabinaan karaa irraa kaachuu mul'isa. Kan nama dhibu immoo inni isheen akka abbaattis akka haadhaattis ilaallatte kun rakkina keessatti akka isheen jetteen sana ta'uuf hin dandeenye. Yoo fudhannee ilaalle amantoonni waan biraa abbaa godhatanii yeroo rakkinaa immoo attamna goota Waaqayyo jedhan har'as hin dhiban hedduutu jiru. Yeroo itti tolu waan barbaadeen of waama.
yeroo rakkinni rakkisu ani kan keeti miti yaa Waaqayyo jechuun amaleeffatee dhaloonni irraa deddeebi'uu jalqabeera. Yeroo hundumaa bakka hundumaatti kan sirraa eegamu kan Waaqayyoo ta'uu keeti. Kitaaba daandii milkaa'inaa jedhu tokkorraa akkas jedha, wanta sirrii ta'e tokko karaa sirrii hin taane hojjetta yoo ta'e ati sirrii miti hojichatti sin milkooftuu jedha. Kana jechuun wanta ati hojjettu tokko sirrummaa isaa kan mul'isu karaa ati ittiin hojjette jechuudha. Karaa siif hin taane irra deemnee darbuufi yaalii guddaa goonee baay'ee sooromuufi karaa siif hin taane irra deemnee darbuufi yaalii guddaa goonee baay'ee sooromuufi kan yaada keenya laata san milkaa'u qophaa fi gamalee takka galman ga'u. Waaqni yeroo rakkina keessaa nama baasuuf eeggatamuu fi akka eeggatamu jiru Waaqayyoon keenya qofaadha. Kana immoo akka Waaqayyo akkas ta'e bakka baay'eetti kutaa macaafa qulqulluu keessaa hin arganna. Isaan keessaa macaafa faarfannaa 40 lakkoofsa 1-4, Isaayyaas boqonnaa 64 lakkoofsa 4 irraa Waaqayyo waamamaa yeroo rakkinaa fi oolchaa ta'e argamuu isaa hin arganna. Sabumti kun iyyuu yeroo rakkinaatti immoo yaa Waaqayyo na gargaari jedha kutaan kuni. Isa hojjetamuu qabu garuu dhiifnee isa jirrutti mee haa deebinu. Oliver Wendell Holmes akkas jedhee dubbatee ture. Ameerikaa keessaa wanti baay'ee nama gaddisiisu akka malee balleeffamuu qabeenya uumamaa miti, akka malee balleeffamuu eenyummaa namaati jedhe. Bara namni qaroomee qilleensa faalamee hambisuuf yaadatee biqilaa dhaabuutti deebi'e, namni maaf yaadatee deebisee of dhaabuudhaaf sammuu akkasiitti deebi'uu dadhabee laata? Jireenyi nuti amma keessa jirru jireenya sammuu waliif eeguuf jiraachuuti malee lubbuu walii eeguuf jiraachuu akka hin taane afaan namoota baay'ee irraa kan dhaga'amaa oolu sammuu isaa yookaan sammuu ishee eeguuf inni ishee kan jedhudha. Kun immoo deebi'uu dadhabuudhaaf karaa baneera. Namichi maqaan isaa Marsiyoon jedhamu bara 440 dhaloota Kiristoos booda keessa ka'e yaada dogoggoraa fi barsiisa sobaan karaa qajeelfama Waaqayyo macaafa qulqulluu irraa kaate qabatee hordoftoota baay'ee argate. Saba sana biratti fudhatamuun yaada isaatii hordoftoota baay'ee akka inni qabaatu isa taasise. Kanarraa kan ka'e abbootii amantaa fi abbootii waldaa kiristaanaa keessatti of waamuuf mirkaneessa argachuuf gara Pooliikaarbii yeroo dhaqee gaafate, Pooliikaarbii akkas jedhee deebiseefi ani kana sii mirkaneessuu hin danda'u, kan sii mirkaneessu garuu ati ilma hangaba seexanaa ta'uu kee nan mirkaneessa jedhee deebiseefi. Yaadi isaa yaada sobaa akka ta'e yaada dhugaan yaada sobaa dura dhaabbatee argisiise. Namni akkasii nu barbaachisa har'as. Deebi'uu dadhabuu saba kanaatiif sababa kan ta'e deebisuudhaaf dubbii dubbatu of hirkaa dhabuu namoota baay'eeti. Nuti warra sammuu waliif eegan irra warra karaa Waaqayyoo irratti jireenya waliif eegan yoo taane irra waan barbaachisaadha. Egaa garaa keessan tarsaasaa malee uffata keessan hin tarsaasinaa. Gara Waaqayyo gooftaa keessanitti deebi'aa. Inni araara qabeessa, ho'a qabeessas waan ta'eef eekkamsatti hin ariifatu. Gaarummaan isaas baay'eedha. Wanta hamaa namatti ergu irraas of hin qusataa jedhee dubbata Yo'eel boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irratti. Eekkamsaaf hin ariifatu araaraaf baay'ee jarisana garaa gaafa yoo argate eekkamsaaf hin ariifatu araaraaf baay'ee jarisana garaa gaafa yoo argate. Karaan keef karaan Waaqayyoo akkasumas garaan keef garaan Waaqayyoo wal argatu. Yaaqoob 4:8 irratti akkas jedha, Waaqayyootti dhiyaadhaa innis isinitti dhiyaata. Macaafa faarfannaa 34 irrattis dubbii kanaan wal fakkaatu. Gara isaa ilaalaa fuulli keessan haa ifu, deebitanii qaaniidhaan lafa hin ilaaltanii jedha. Gara isaa ilaallee dukkanaan fuula keenya, dukkanaan hojii keenya, dukkanaan jireenya keenya kan ifu erga ta'e maaf isa dhiifnee achi ilaalla gara isa akka fuulli keenya dukkanaa'u nu taasise? Jechuun kan sirra hin jirre kanatti dhaabbattee jechaa jirtuuf, gochuun sirra kan hin jirre hojjechaa waan jirtuuf. Gochuun sirra isa jiru yeroo gootu siif ta'uun irra kan ture garuu siif hin ta'in kan jiru siif ta'a. Dukkanaan fuula kee kun ifuu kan danda'u yoo gara Waaqayyoo ilaalte qofaadha. Garan dhabe jechaa deemuu namoota baay'eef sababni
ilaalanii gara itti goran ilaalaa deemuun gara itti goran beekuu dadhabuudha waan ta'eef. Kanaafitu Waaqayyo Hoose'aa boqonnaa 4 irratti yeroo dubbatu sabni koo karaa ittiin na beeku waan dhabeef balleeffame jedhee dubbata. Zakkaariyaas boqonnaa 1:3 kanaaf Waaqayyo gooftaan maccaati saba kanatti Waaqayyo gooftaan maccaa gara kootti deebi'aa anis gara keessanitti nan deebi'aa jedhee dubbata. Har'a kan hin jirre kaleessa kan turan abboonni keessan utuu raajonni deebi'aa jedhaniini deebi'uu didan sana isinis akka isaanii hin ta'inaa jedhee itti dubbata ture. Akki abbootii keessan ta'anii darban sun sirrii miti jedhee dubbata Waaqayyo kutaa kana keessatti. Dubbataa kan ture Waaqayyo kaleessa har'as dubbachuu hin dhiifne dubbachaa jira boris hin dubbata. Erga inni jedhee dubbate maaf gara isaatti hin deebinu? Akkuma as keessatti dubbatu Miikiyaas boqonnaa 3:7 irrattis akkas jedhee dubbata. Bara abboota keessanii jalqabdanii hamma ammaatti isin seerrata koo irraa gortanii isa hin eegnes. Ani Waaqayyo gooftaan maccaa gara kootti deebi'aa anis gara keessanitti nan deebi'a. Itti deebitee siif deebi'a utuu hin deebiin siif hin deebi'u. Warra deebi'aniif kan deebi'u Waaqayyoodha. Waaqayyo irraa gaafa garagaltu hamaatti garagalta. Yammus karicha irraa goruu keetiin hormatu si ergata. Kana immoo Waaqayyo nu hawwatu. Sinta yaadumu barri koo seexanaaf hin mijatini. Gooftaa koo harkaa kee dursee homtuu naatti hin hiixatini. Hin baddoon mallattoo biraa ormi naatti hin hidhatini. Hundattuu situu naaf jira ati naatti hin irratini. Bara koo hundaa siif laadhe rakkate si kannoon jiraadhe siidu kan deemaa jabaadhe. Bara koo hundaa siif laadhe yoo ta'e si fannoo qobaadhe. Mul'ata 3:20 kunoo ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukuta. Namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo anaaf bane ani ol lallixa. Isaa wajjinis maaddiitti nan dhiyaadha. Innis anaa wajjin hin nyaata. Rukutamuu balbala mana isaatii gurra ittiin dhaga'u kan qabu darbees ka'ee kan banu carraa Yesuusii wajjin maaddiitti dhiyaachuu qaba. Dhageessee banachuuf gurra Waaqayyoon dhaga'u qabaadhu jiraadhu malee gabaasaa taatee nama biroof ta'ee gabaasaa jiraachuu qofaaf hin jiraatin. Kana booda yeroo itti eenyummaa ofii gara isaatti dhiyeeffatanii isa irraa goran karaa Waaqayyootti deebi'anidha. Deebinee jiraachuuf gara Yesuusitti haa deebinu. Haa deebinu yeroo jennu salphina keessa jirru karaa badiisaa irraa haa deebinu jechuudha. Waaqayyo iddoo hundumaa jira garuu waan hundumaa keessa hin jiru. Dubbii akkasii kanaan kan wal fakkaatu immoo namoota baay'eetu ittiin dogoggora keessatti wal qusataa jira. Waaqayyo jiikoo beeka maal na dhibe namni waan barbaade haa jedhu jechuudhaan lafa Waaqayyoon hin jiraanne keessa jiraachaa achuma keessa oolee achuma keessa buluu namoota baay'eetiif sababa kan ta'e dubbii kana dogoggoraan hubatanii fudhachuudha. Waan Waaqayyo keessa hin jirre hojjechaa jireenyi inni keessa hin jirre jiraachaa nan jiraadhaan soba dubbiiti. Lafa amma jirtu Waaqayyotti hin tolle keessaa lafa Waaqayyotti tolu lafa inni jirutti deebi'i. Deebi'ee ijaaramuuf fedha kan qabu deebi'uuf maaf yaada Waaqayyoo hin dhaga'u? Haa jiraatuuf dhala namaa hundumaaf Yesuus balbala jireenyaa baneera. Garuu amma iyyuu bara keenya ammaa kana kan of dhaga'u malee dubbicha dhaga'ee deebi'aa kan jiru baay'een hin jiru. Arraba isaan iddoo hin taane taa'ee akka waan bakka Waaqayyo jaallatu jiruutti haasaa kan oolu baay'ateera. Yeroon ati itti gara Waaqayyootti deebitee jiraattu amma. Eessa deeme baay'een karaa Waaqayyoo gate? Kan garaa Waaqayyoo gaddu dhaloota baay'eetu du'a jala jira. Dhaggeeffadhu akkasumas immoo qalbeeffadhu. Qaba jettee qabeenyi ati lakkaawwatte qabee galmaan si ga'uu hin danda'u Yesuusiin alatti. Yohannis boqonnaa 3:16 Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee habaduuf miti. Inni biyya lafaa jaallate garuu hunda miti kan ittiin fayyuu jaallate. Ammas taanaan du'a namaatti Waaqayyo hin gammadu. Hisqeel 18:32 irratti ani du'a namaatti hin gammadu. Kanaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaatii jiraadhaa jedhee dubbata. Har'as taanaan Waaqayyo balbala jireenyaa banee dhaabatee namoota baay'ee eegaa jira.
gochuun sirra kan jiru waan gootu utuu qabdu waan gootu hin wallaalin. Simbirri mataa kee irra akka hin balaliine dhorkuu hin dandeessu. Akka isheen mataa kee irratti manneen hin ijaarranne garuu gochuu dandeessaa jedha Luuter yeroo dubbatu. Du'a balleessuu hin dandeessu. Du'a keessaa of baasuuf garuu gara Waaqayyootti deebi'uu dandeessa. Kun waan cimaati gochuu dandeessuudha. Aarfamuun Yesuus jireenya keessaa baanetti nu deebisuuf ture akkasumasidha. Innis aarfamee yoo nutis fayyuu dadhabnee gubanne garaa Waaqayyoo hin gadduure nu abdatee Waaqayyo nun dhabin. Kottaa akka barbaanne jiraachuu irraa gara akka inni nurraa barbaade jiraachuu, lafa jaallanne jiraachuu irraa gara bakka inni nuuf jaallate jiraachuu, isa ofii filanne irraa isa inni nuuf filate hojjechuu, walumaa galatti of dhaga'uu irraa gara isa dhaga'uutti deebi'uuf jireenya inni jaallatu jiraachuu jalqabnu. Sagalee amma dhagaa turre hundumaa keessatti Waaqayyo nu deebisuuf dubbii isaa dubbataa ture. Gurra kan qabu immoo isaa Hafuurri Qulqulluu waldaa kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u akkuma jedhu gurra keenyaan dhaggeeffannee qalbii keenyaan qalbeeffannee isa dubbatame kana hojiitti jijjiiruu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Sagalee isaa isa nutti dubbate kana Waaqayyoon hin galateeffanna. Sagalee nutti dubbatteef yaa Waaqayyo galanni guddaan siif haa ta'u. Namni yaa Waaqayyo dubbii kee kana dhaggeeffate ittiin akka jijjiiramuuf humni gargaarsa kee yaa Waaqayyo isaa haa gargaaru. Waan nu gargaarte hundumaaf kabajaaf ulfina guddaa argadhu. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin aameen. Isatti waamamne ramfanne